Sonaawwan uumaan ishee badhaaseen kan faayyamteem qilleensa mijataa kan gonfatteem garuu baroota hedduuf dagatamtee kan turte Haroo Wanciin kan uumaan ishee badhaase wantoota daawwatamanii hin quufamneem hedduu of keessaa qabdi. Achitti dhalatanii akaakayyuu kan argan maanguddoonni cina Haroo Wancii jiraatanis waa'ee kennaa Haroo Wancii akkasittiin ibsu. Saballi ho'aan hin jira kan dhiqatanitti fayyuu tsidaatiitti argatu kan immoo dhuganis immoo amboo haa caala. Etuma qimaqamee tokkotti hin qalle kan mi'aawutu jira. Ayyallaa keessaa immoo ho'aansaa kan bu'utu jira. Gizee birraas immoo aadaa Oromootiin maal goona seetani. Lafa isaarraa harree gizee birraa biyya biraatti dooniyyaan fuudhanii geessaniit bulbulanii jabboota obaasu, saadhaltiin obaasu, sangaan obaasu, sangaan hin jabaata. Jabboonni sunis hin jabaatti, isaanis immoo hin cophaa. Kana qaba boojji jedhama bakka biyyoonumtisa. Kan akka seessa jira seetan. Ilaa asii achi hora jedhama achi jira. Holqa gaarii jira. Isa birayyuu immoo caakkaa gaatu jira. Dhalannaan asumatti nuuf argee amma idimeen gara waggaa 58ti. Dhalannaan haroo kanas akkanumatti argee abbootiin keenyas akkanumatti arganii. Dhalannaan bishaan kanas teessoo lafa kanas qabeenya uumamaa jiru kanas akkanumatti argee asumatti guddadhee abbaa koos akaakayyuun koos asumatti guddatanii jechuudha. Sagantaa maaddiin biyyaaf jedhuun akka biyyaatti piroojeektoonni gurguddoon humna biyya keessaatiin akka ijaaramaniif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abdii Ahimad kallattii kaa'anii kanaanis hojiiwwan hedduun milkaa'anii jiru. Piroojeektiiwwan hojjetaman keessaa tokko piroojeektiin Haroo Wancii miidhagsuu keessatti argama. Jiraattonni naannoo harichaa jiraatanis bulchitoonni darban osoo bakka kana yaadachuun irratti hojjetanii silaa faayidaa roga hedduu arganna turre jechuun bifa gaabbiitiin kaasu. Akkuma muummichi ministeeraa keenya dhufee ilaale mootummaan darban muluun isaanii dhufanii ilaalanii moocinni caccabaa hamboo foliso caccabaa ta'ee turistoonni karaa dhufanii seenan dhaban abbabachi loojii kan jedhamu irraa kaasee kiiloomeetirii 5 kiiloomeetirum 5 illee ammas haroo kana ga'utti amma dhufee iddee gumniitti kana ga'utti ishumti illee caccabaa turte tajaajila fardaaf tajaajila biraatiin tajaajila kennaa turre otoo dur kun jiraate kana ol dhalataan biyya kanaas hojii argatee biyyi kunis guddattee mootummaan biraatu arguu inni Awurooppaayyuu arguu danda'ayyuu Afrikaa bichaatu hin taane. Haroo Wancii daawwachiisuuf waldaan ijaaramee hojjechaa kan jiruu fi durataan waldichaa obbo Mirreessaa Haayila Masqal Haroo Wancii akkanattiin ibsa. Wancii qabeenya uumamaatiin bakka turistoonni filatan keessaa ishii tokkodha. Kanaaf warri turistootallee Switzerland in Afrikaa jedha. Afrikaan Switzerland jennaan Wanciin jechuudha. Kanaaf biyyoonni Awurooppaa keessa bareedduun biyya Switzerland jedhamtu Wancii Afrikaa keessa jedhaniiti. Akka Afrikaatti illee maqaa gaarii qabdi waan ta'eef Wancii waa hedduu qabdi, bishaan ho'aa qabdi, bosona qabdi, tabbarra jirti, tabba eleveeshinii ol ka'iinsa meetira 3,000 irratti argama Haroo Wancii. Kanaaf waan hundi waan guuttatte turistiidhaaf waan ta'u waan guuttatte turistiidhaaf qophoofte fakkaatti uumama ofiiti Wancii. Kanaan dura humnuma hawaasa naannichaan tuuristoota simachuun faayidaa xixiqqaa irraa argachaa turuu kan himu Mirreessaan amma garuu muummichi ministeera Dr. Abdii Ahimad karoora isaan Haroo Wancii miidhagsuuf hojjechaa jiraniin faayidaa roga baay'ee argachuurrayyuu darbeem biyyattiillee beeksisuu keessatti shoora olaanaa akka qabuudha kan dubbatu. Kanaan dura turistoonni Wancii dhufanii tajaajiluma hawaasti naannoo Haroo Wancii godhu qofaan tajaajilamaa turanii haa ta'uutii wantoonni tokko haa guutamu jennee yeroo adda addaa hiyyachaa turreerra. Kan akka daandii, kan akka hoteelaa bakka turistiin bulu haa ijaaramu jennee gara mootummaatti gara abbaa qabeenyaatti gaaffii adda addaa kaasaa turre. Haa ta'uutii yeroo kana kallattumaan muummichi ministeera keenya Dr. Abdii Ahimad dhufanii haroo kana laalanii haroo kana misoomsuudha gaafa isaan labsii labsan hawaasti godina keenya kan hawaasa Haroo Wancii osoo hin ta'in hawaasti godina keenya miira gammachuu guddaa keessa galee. Sana jechuun immoo Haroo Wancii osoo hin ta'in godina keenya Oromiyaa yookiin Itoophiyaatti misooma jechuu waan ta'eef carraa hojii nuti amma gabaabsinee miseensa waldaa ekooturiizimiitiin hojjetaa jirru kana bal'isee hawaasa godina keenya faayidaa qabeessa taasisa jedhee tan abdii qaba. Haroon Wancii kennaa uumaan dachee Oromiyaa badhaaseedha kan jedhan bulchaan aanaa Wancii obbo Biraanuu Baayisaa waa'ee harichaas waa hedduu dubbatanii jiru. Haroon kun haroo bishaan qulqulluu qabu. Akkasumas haroo kana cinaa yookaan naannoo isaatti bishaan ho'aatu argama. Bishaan amboo yookaan
Amboo kan jennu kun illee hin jira uumamumaanii. Gama biraatiin haalli teessuma lafasaa guddaadha. Baay'ee namatti tola, baay'ee si hawwata, qabbanaadha. Akkasumas haalli bosona naannoo kana keessattuu naannoo bosona Qibaati jedhamee beekama naannoon kuni. Gama biraatiin harri kun ol ka'iinsa irra galaanaatiin naannoo 3,000 olitti kan argamtudha. Kun immoo adda ishii godha jechaadha. Hanga miidhagina ishee kan isheef hin faarfatamne harri Wanciin duraan xiyyeeffannoo dhabuu isheetti kan gaabban obbo Biraanuun amma garuu piroojeektiiwwan eegalamuuf jiru bu'aa hedduu akka qabullee kaasanii jiru. Uumamaan kan badhaate haa ta'uuti immoo haalli kara dinagdeetti jijjiiruudhaan hawaasni naannoo kanaa itti fayyadamaas ture. Gaas miti gaarii jechuun nama dandeessu baay'ee xiqqaadha. Kanaaf haalas turee fi haala amma keessa seenuudhaaf deemaa jirru gammachuu guddaadhaan nutti dhaga'amaa jira. Sababni isaa piroojeektiin amma dhufaa jiru kun carraa baay'ee fidaa dhufa jennee yaadna. Carraawwan kana keessaa tokko carraa hojii akkasumas carraa bu'uuraalee misoomaa tajaajila hawaasaa fida jennee ilaalla. Inni kun immoo madda mallaqaa qabatee dhufa. Isaan kun baay'ee carraa guddaa nu uumu akka naannottis akka aanattis akka biyya